السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتو تافيك بجمتو تداوتو تكيا وروني تاتانو لكيسانو أنا أدوفو سننزدا أكا ما بيكامو جاتودا وليرالي بائتو تراجرا بائلي فيديو ناسبو تنصرو أرمو مالي في أكنا تباتي جيتشون كيسانين أولو فيديو كان الرتي وان توكو توكو ها سو برباديتين فيديو كان غارو كاليبير kan as baasee jechuudha. Haa ta'u malee jireenya ilma namaa keessatti guyyaa tokko gammachuu jira, guyyaa tokko immoo gadda jira jechuudha. Jireenya kiyya keessatti waan inni na mudatee fi waan hojjetaa jiru yookaan immoo jireenya kiyya isinitti himuuf dhufee jechuudha. Akka ilma nama tokkootti jechuudha. Bu'aa bahii hedduu namni kun dabarsaa jechuudha. guyyaa har'aa kana dammoo sa'aadaan haga har'aa maal hojjettee maal gootee akkamitti jiraataa jirti, gammachuu qabdi moo gammachuu hin qabdu wanna ja'urraa jechuudha. Alhamdulillah shukrii isaa rabbiin galanni isaa ga'u akka hundattu rabbiin nu jiraachisee jira, siin nu ga'ee jira. Ka fuulduraatiif illee isatu beekaa jechuudha. Haa ta'u malee waan tokko tokko rakkina yookaan immoo gammachuu yookaan immoo waan irra jiru isinitti himaa jechuudha. Garuu viidiyoon kun amma sagalee irratti waraabee an liivii irra tureeyyu jechuudha. Viidiyoo liivii gara na fidee jechuudha. Haa ta'u malee sagalee irratti waraabuu waan barbaadeef jechuudha. Gizee tokko tokko gammaddanii hin kolfitanii gaafa immoo gaddi dhufeellee akkasumatti gadditanii jechuudha. Guyyaa kolfi dhufe ka gaddi dhufuu hin danda'u. Guyyaa gaddi dhufu immoo gammachuun dhufuu hin danda'u jechuudha. Saniifuu waa hundaayyuu wal duraa duubaan suutuma jedhanii wal irraa daddabarsaniituma gizee ofii dabarsatanii jechuudha. Waggaa 10 dura jechuudha gara biyya Arabaa gizeen deemu haala itti jiru isin himaa jechuudha. Waggaa 10 amma udda biyya ambaa keessa deemuu jalqabee jechuudha. Garuu waggaa 10 kana keessatti sa'aadaan maal hojjattee, fooqii qabdi moo makiinaa qabdi moo mana qabdi moo bakka jechuun ilaalcha namaa keessatti ka waa hedduu qabdi kalaas akka nama tokko qabeenya qabdi wanni jedhu akiidii hin jira jechuudha. Garuu akkasii miti ani kun manuma mooxbaa manuma Arabaa keessa jira jechuudha. Waggaa 10 guutuu jechuudha. Alhamdulillah garuu fayyaa guutuun qabaa jechuudha. Fayyaa qabaachuu kiyyaaf qofa bicha ittiin gammadaa jechuudha. Har'a guyyaan hojiidha jechuudha. Kun akkama agartan kana hojjetutti jira jechuudha. Hojiin hin dhaabbatu ka saniifuu hojiilee walumaan hojjetaa, yaada kennallee waliin ibsataa, waliin deemnaa jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha waggaa 10 dura akkuma isin jedhe jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuuf jechuudha wayita dura wayita biyya Arabaa deemu san jechuudha. Waa'ee maallaqaa yookaan immoo waa'ee cinqaa akkasiisan uummata takkayyuu hin qabu jechuudha. Wannummaan jireenyummaan kunuyyuu maal akka ta'e gizee sanatti hin beeku jechuudha. Biyya Arabaa gaafaan deemu jechuudha. Waa takkayyuu jechuun natti hin dhaga'amu. Yoo madaamiin natti iyyitu natti hin dhaga'amu. Wayita isiin dubbattullee zim jedheetumaan asumaan dhaggeeffadheetumaan jalaa callisaa. Garuu immoo gaafa immoo natti ka'e hin booya zim jedheetumaan jechuudha. Garuu yaaduma booya malee jechuun warruma kiyya yaadee bakka yaadni warraa kun baay'ee tokko na xalii hin booya jechuudha. Warruma yaadee jechuudha waan biraa osoo hin ta'in jechuudha. Garuu madaamilleen gaafatti kaatee ni iyyiti kaa iyyiti akka malee jechuudha. Wayita san maaliif iyyiti jedha amma sa'a kanatti jechuudha. Maaltu isii iyyisiisaa jedha gizee san jechuudha. Anillee afaan hin beeku yaa afaan wallaaluu kiyyaaf isiin waan isiin na ajajjisan wallaaluu kiyyaaf natti fakkaata gizee san kan isiin iyyitu. Amma ilaalchi amma ani isiif qabu waan isiin naan jettu san irraa hubachuu dhabuun kiyyaa isii iyyisiisa natti fakkaata. Haa ta'u malee jechuudha guyyaan sun darbee jira osoo akkas jennu jechuudha. Waggoonni dheeraan darbanii har'a geennee jira jechuudha. Har'a irratti immoo maal inni ka'an yaadu jechuudha. Osoo gizee san yaada ka qabaadhu taate osoo guyyaan sun har'a ta'ee silaa gaafa san maallaqallee qabadhee jechuudha. Madaabii wajjin illee walii galee maallaqa kiyyallee sirriitti qabadhee jechuudha. Wayirra hin bu'aa silaa waggaa 10 kana guutuu
biyya ambaa keessa silaa hin turu ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu gizee sanitti beeytanii birriin garaana nyaattu jechuudha. Baqa yaani waa takka illee natti hin fakkaatu jechuudha. Birriin gizee sanillee xiqqaadha. Haa ta'u malee xiqqaatullee waa wayiin na dadhabdanii fiddanii cinqamtanii jechuudha. Duniyaan tun yoo gaafa rabbiin ofiisiitii inni isinii guutaa ofiisiitii isinii kenna yoo isiniin hin jedhin jechuudha. Isin waa gochuu hin dandeettan. Saniifuu cinqamtanii hiraartanii fiddanii wanti isinii fi barakatu wayiitu hin jiru yoo rabbi ganama hin barakataa ganama waan kune riskii keessan ta'e jechuudha. Waggaan lamatti illee namni makiinaa bitatee mana ijaarratee jireenya gaarii jiraatu hin jira jechuudha. Waggaa 3 keessatti kan jijjiiramu hin jira, kan waggaatti jijjiiramu hin jira. Kammoo waggaa 20-30 biyya Arabaa taa'ee kan inuma hin jijjiiramne illee hin jira jechuudha. Kan immoo jijjiiramee fayyaa ofii dhabeetiniin maallaqa hojjete san fayyaa ofii sanitti baasee baay'eetu jira jechuudha. Maaliif fayyaa dhabee kadhaa keessa seenee kan kadhatee gana kan kadhateetiniin maallaqa namaatiin fa'aa mana yaalaa deemutu jira jechuudha. Haa ta'u malee kana hundayyuu rabbiin yoo galateeffatan immoo waan rabbiin namaaf kenne san alhamdulillah jedhanii yoo fudhatan taate waa hunda keessa darbuu ni danda'anii jechuudha. Maaliif an hoggoota haganaa laakkaa'eetiin an jijjiiramuu didee? Maaliif hoggoota haganaa kana laakka'ee maaliif akka namaa makiinaa bitatuu didee yookaan mana ijaarachuu didee yookaan immoo waan kana namaa gochuu didee jettaniitiin uf cinqitanii sammuu keessan uf hiraarchitanii jechuudha. Baalaansii keessaniin ala jechuudha. Yaani yaaddoo sammuu keessaniin ala baay'ee tokko yaaddanii kan immoo dhibamtanii yookaan immoo yaaduma sanirraa kan ka'e dhibee garagara isinitti dhufu jechuudha. Hedduutu jira. Saniifuu yaada akkasii san keessaa baataniitiin har'aa boru kammoo darbee jira hin deebi'u jechuudha. Har'a sa'aa kana yookaan immoo sa'aatii amma itti jirtan kana waan gootan qofatti yaaduu qabdan malee waan yookaan boru hin duutaa hin jiraattaa jiraattee nyaattaa jiraatteetiin waan kana itti fayyadamtaa itti fayyadamtu osoo hin beekin jechuudha. Boru waan akkanaa kana hin godhadha iftaan waan akkanaa kana hin godhadha jettee sammuu amma sa'aa kanaatti si jiru kana jechuudha. Sa'a amma kana wanna inni si barbaadu san uf qabdee jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran akkuma akkaran hiriyoota illee ni qabna kan nu waliin dalagan kan obboleetti madaamii teennaatiitti dalagan ni argina. Maaliif ufillee ni argina kana maa isaatiin nummaanuu jechuudha. Ufumaa keetii yaali ufumaa keetii uf gaafadhu mee ani maal godhe yookaan maal hojjedhe yoo jette osoma waan tokko hawwitu dabarsitee gara biyyaa ergitaa jechuudha. Osoma waan tokko hawwitu maallaqa san osoma qabattu maallaqni sun waan biraatitti ba'a jechuudha. Saniifuu dursiisan nafsiyaa ofiitiin gaafa nafsiyaa keetiif gootee nafsiyaan ta'e gammaddee nafsiyaan ta'e gammachuu guutuu qabaattee jechuudha. Waan biraallee yoo gootee siin gaddisiisu siinillee hin cinqu jechuudha. Haa ta'u gizee baay'ee ijoolleen takka dammoo abbaafillee haadhaafillee osoma gootu garuu abbaaf haadhaaf yoo gootu ni hiraarti akka waan argite giddiidhaan haati yookaan abbaan kee giddiidhaan sirraa fuudhee takkatti jechuudha. Haadhaaf abbaa keetillee baalaansii keetirraa hundooftee gargaaruu hin dandeettaa jechuudha. Yeroo baay'ee abbaa kiyyatu na nyaate haadha kiyyatu akkas na godhe obboleessa kiyyatu akkas na godhe maalii kiyyatu akkas na godhe hirkiyaa kiyya jaarsa kiyya birrii na nyaate akkana na godhe jennee yeroo hunda gara laafummaan keenya daangaa darbeetiin kufaatiin keenya heddummaatee jira jechuudha. Heddummaatee jira. Maaliif jennaaniin ofiif yaaduutti hin jirru isinii galee ofiif osoo kan yaadnu taate akka itti dalagnee itti finnu kan osoo arginu kaan dhiibnee zooliyaa kaasnee yaani heddoota dalagoota garagaraa jechuudha. Waaniin akkana jee isinitti immoo hin jiru jechuudha. Isinuyyuu ni beeytanii jechuudha. Yoo atta jabaatte guyyaa kana sa'aatii 24 kana keessatti hatta hirribni uffaa isin didee guyyaan hirribni fa'aa hin rafneetti jira. Maaliif jenna dadhabbii guyyaa ganama dalagdan san irraa kan ka'e gizee tokko jismiin keessan yoo dadhabee hiraaree hirriballee hin didaa jechuudha.
osoo akkasitti rafiin kaataniitiin dalagaa guyyaa lammataatti irratti dalagdanii waan silaa isin ol fuudhuu hin dandeenye tokko waan silaa isin ol fuutanii hojjetuu hin dandeenye tokkotti isin ajajanii hin hojjedhu gaafa jette demoo waan biraati hojjetuuf dhufee jettiin immoo danda'u baattus mala itti baafattee mala waan san itti kaastee yookaan immoo mala waan san ittiin salphesteetiin ittiin ol kaastu san soqotuun dirqama keeti maaliif yookaan harkina dhukkubaa yookaan duwidina dhukkubaa yookaan luknina dhukkuba jette wanni ati diddu tokko hin jiru jechuudha haa ta'u malee akkuma inni itti dhufeen akkuma dalagaan itti dhufteen jechuudha hojjetta siigalee saniifuu yeroo baay'ee ofiifillee yaa sammuu ofiitiifillee gammachiisuun wanta laaltee ijjitee jaalatte tokko godhuun waan nammoo sammuun kee barbaadu tokko kaayoonti garaa kee barbaadu tokko wanta argitee wanta ati ofii keetii hawwitu tokko jechuudha wanta ofii keetii hawwitu tokko osoo ofiif godhattee nafsiyaantee gammachuudhaan jiraattee kaborullee rabbitu beekaa jechuudha. Namni yeroo baay'ee eebaluun waan akkanaa godhattee eebaluun waan akkanaa godhattee eebaluu waan akkanaa godhattee ati garuu eebaluu san ta'uu hin dandeettu si galee ati bakka ati malee ati eebaluun ta'uu hin dandeettu ati intala eebaluu ta'uu hin dandeettu intala isaa taatee hin uumamne jechuudha ollaa kee taatee hin uumamne ati ofii keetii jiraatta malee namaa fi miti ka jiraattu yoo hiriyyaan teeti walqixa damooza nyaattanii yoo isin rabbiin barakaa keessa kaayee fi maallaqni isii waa bite yoo keeti hin bitin maaliif akka isii naabituu dide jetteetiin isii irratti hinaafuu hin qabdu isii saniif ala baga rabbiin akkana siif godhe jetteetiin isiif du'aayii godhuuf qabda malee maaliif isiin waan akkanaa godhatte ani akkamitti waan akkanaa hin godhanne jettee hiistii ka yaaddu yoo taate rabbiin taama harkaa qabdu sanuyyuu sirraa hir'isaa jechuudha. Taama harkaa qabdu sanuyyuu si dhabsiisaa jechuudha. Saniifuu waan akkana kanarraa osoo yeroo baay'ee of qusannee bareeda jechuudha. Saniifuu gite baay'ee waan tokko yoo na jennu yoo mucattiin takka hiriyyaan xiyyaama uffata bitti anillee uffata bituu qaba. Yoo hiriyyaan xiyyaa bashannanuu baate anillee bashannanuu qaba. Yaani sammuun kee osoo hin barbaadin bashannanuuf hin deemin. Sammuun kee osoo hin barbaadin uffata bituuf hin deemin. Sammuun kee osoo hin barbaadin nama gargaaruu hin deemin. Sammuun kee osoo waan tokko siin ajajin ufuma keeti namni eebalu godhee maaf qofa bichaa deemtee hin godhin. Histii namaa jala hin deemin. Yaani sammuun keetii hin deemin. Waan sammuun kee barbaadu waan jismiin kee barbaadu waan immoo yaaddeetiin si gammachiisu tokko irratti hundaa'ee deemin malee waan namni godhe san irratti hin deemin. Gizee baay'ee kufaatiin namarratti hirkatanii deemuun kufaatii akkaan ol jechuu hin dandeenye kuftanii jechuudha. Waan san ta'eef dursi dammoo of jaalachuudha. Waa hunda caalarraayyuu waa hunda caalayyuu of jaalachuudha. Namni of jaaladha jedha malee hin kijjiba maaliif jennaan osoma inni dhibamu osoma inni barlukni kiyya na dhukkubaa yookaan lapheen kiyya duwidii kiyya osoma na dhukkuba jedhu birrii isaan garuu itti fayyadamu yookaan mana hakimiitiin hin deemu yookaan ittiin laalamee ittiin hin yaalamu yookaan nyaata isa barbaachise nyaata sana ittiin hin nyaatu yookaan immoo dawaa wayiitti isa barbaachise isa itti fayyadamu waan akkana kana hin fayyadamnu gizee baay'ee jechuudha. Gaafa kufnee yookaan algarra korree yookaan immoo gaafa bakka injiraame akira kalaas waan ta'an wallaallee gaafa santuu nutti dhaga'ama. Gaafa san immoo gaafa isanii dhaga'ame achi ol ka'uun hin jirtu jechuudha. Maaliif fayyaan faayaa jedhan. Fayyaan faaya. Fayyaan waa hunda caala jechuudha. Waa hunda caala. Saniifuu osoo fayyaa keessanitti itti fayyadamtanii sammuu keessanitti itti fayyadamtanii waan tokko tokko gootanii osoo isa lubbuu teessanirra gaaga'urra osoo hin gahin jechuudha. Waan akkas ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtu jechuudha. Sababa cinqiidhaan, sababa yaadduudhaan, sababa sammuu isaaniitiif yaaduu dhabuudhaan hedduutu kan mataan isaa shir jedhee kan maraatee kan miidiyaa kanarratti argitan hedduutu jira jechuudha. Kan immoo hin mul'anne baay'eetu jira. Kan inumaa hin mul'anne jechuudha. Maaliif osoma hin jira jedhu osoma hin jira jedhu jiruunyi isaa sun hundinuu dhabataatee argitanii jechuudha. Saniifuu dadhabbii akkasii sanirraa isin haa baraaru isinin jedha. Alhamdulillah yaanillee waggoota kana hundayyuu jechuudha xaaree jira garuu xaareen kiyyallee kabade badee kan hafee jechuudha. Alhamdulillah shukrii isaa
garuu fayyaa qabaachuun kiyya hedduu na gammachiisaa jechuudha. Ammas fayyaa qabaadhee dalagachuun koo hedduu na gammachiisaa. Isa birrii dhabe san osoo hin taane jechuudha. Isa hoggoota dabaran dhabe san osoo hin ta'iin isa har'arra jiraadheetiin fayyaa guutuu naa kennee ittiin dalagataa jiru kun hedduu na gammachiisaa jechuudha. Alhamdulillah shukrii isaa karabbiitii jechuudha. Saniifuu isinillee akkasumatti kan darbe san uf duuba gattanii kan dhufuuf jechuudha. Kan amma sa'a amma itti jirtan kanatti jechuudha. Gammachuu guddaadhaan yaaddoo keessan gara tokkotti gammachuu keessan gara tokkotti gootanii fayyaa keessaniif yaaduun dirqama keessanii jechuudha. Dursi fayyaa waan ta'eef jechuudha. እና amma hojii keenya kun akkuma agartan waa'ee hojii keenyallee isinitti qaqqaaqnaa xiqqoo dhumarrallee sagantaan kiyyallee dhumarra ga'ee jira. Haga sagantaa biraatiin illee walitti dhufnu inshaallah nagaan naa tura isinin jedha. Akkasumas immoo waa'ee hojii kanallee isinitti makaa kun akkuma argitan har'a mana hundayyuu qayyare jijjiire jechuudha. Zuuliyaan nan hafne, algaan nan hafne, maggaarajaan nan hafne jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarratti argitan akkasitti fiigaa oolee jechuudha. Akkas halkan akkamitti akkatti bullu nutu beekaa jechuudha. Guyyaan tokko beeytanii salphaa ta'e guyyaan tokko dammo guyyaan itti ulfaatutu jira jechuudha. Guyyaa itti ulfaatu sanillee zikrii garagaraa jechuudha. Godhaa rabbii ofii kadhataa jechuudha. Du'aayii godhata. Waan san jala darbuun hin oolu jechuudha. Maaliif wanni hundi hin darbaa jechuudha. Wanni hin darbine addunyaa kanarraa hin jiru jechuudha. Lubbuun teennayyuu guyyaa eeggatti hin darbite. Lubbuun illee guyyaa eeggatti malee ni darbite jechuudha. Saniifuu isinillee jajjabaadhaa isinan jedha. Haga sagantaa biraatitti walitti dhufnutti nagaan naa tura isinan jedha. Like, subscribe, share naa gochuu keessan hin dagatina. Jechoota an jedhe kun yoo ka isin hin gammachiisne taate koomentii jalatti naa barreessaa. Yoo immoo isinii ta'ee koomentii jalatti naa barreessaa isinan jedha. Rakkoon qabu isinillee toluu baatu jechuudha. Like naa godhaa yoo isinitti hin tolle bira darba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.